askuno yoluma biran bula julle tamari bira maalnya tashi o yerri nyaata nu ka gaafis agabu ola gaafis nyaata gaafis argata gaafis mo yoro jolle nyaana na nyette be ka nyaadira idadida maalan godare ani maqaan kan ko Kamil Khalil Abdallah jedhama baran biyya baay'ee bara 2011 waggaa lama Yamanii ture yeroo koronaadhaan wal qabsiisee Yamanittis baay'ee cucamaa turre achi booda Yamaniin kan turellee wanta dalagadde hin jiru erga Yamaniidha ka'ee immoo imala gara Oomaan deemee Oomaanin seenuu irratti nadhaanii huduudarra jennaan jira bakki itti qaxxaamuranu achirratti nadhaanii miila mirgaa nadhaanii yeroo jarri miila mirgaa nadhaan immoo ani immoo harka bitaa itti dabalatee cabee akkasanatti hospitaala ji'a 9 turee operaasyoonii taraa 3 akkas maal na godhanii hanga yeewwana sibiila natti naqanii illee sibiilichis hin baanaan hin jenne hin ba'unaan hin jenne gara biyyaa na galchanii amma immoo eegan biyya galeellee maatiis hin qabu haadhan qabu abbaan qabu obbolaa obboleettii hin qabu akka kanattiin amma yeewwana dhibeen illee dhibeerratti natti dabalamee akkanatti na cuucaa keessa jira bakka ciisullee hin qabu waan nyaadhullee hin qabu waan dhugullee hin qabu namni fayyaa ta'ee baatee illee bulaa deemee illee dalagatee bulaa sadaatinyummaa mana namaa qaxaramee bulaa fayyaadha wanti hundinuu kan beeku anis gaafan deemu hinatuu hin buutu naman zallamu jedhee danfa kootinan jijjiirama argamsiisa jedheetan biyyarraa ba'ee adagaa kana argadhee umurii kanaan amma immoo fitnaa kana keessa jira warri sagalee kan koo dhageessan hundi akkanaaf waatanu akka sagalee nama taatanu waan isinii danda'ameen isiniin jedha amma immoo umuriin kan koo waggaa 22 waggaa 22 bara meeqaati kanatti gara Yamanii deemte bara 2011 maal akka 2011 wayinde biyya waggaa meeqa teesse Yamanii waggaa 2 taa'e wanta dalagadde illee jiru an deemuuniif koronaan dhufuun tokko otoo nan gandeemeen illee dhaqee milkaa jedhe illee waa tokko dalagadde as biyya argadde waa bitachuu hin danda'a wanta biyyatti argadde bitadde hin jiru hadda gaafa dhibeen kun irra gahu ammoo wanta itti yaalamullee hin jiru achi gaafa akkasuma godhanu addu qayyii masqalii fakkaatanii dhufanii nu fuudhanii nu yaalanii jeessa galna yaalanii gara biyyaa na galchanii amma yeewwana ammoo namni quba na qabu hin jiru shortaa warra Oomaan huduu poolisii Oomaan daangaaratti na rukutanii miila mirgaa na rukutanii ani immoo huduu irratti tarkaanfii irra jira itti seenuudhaaf sanarratti ani immoo itti dabaladhee harka mirgaa kun cabee Ranchi kan lamanii deemuun jira hojjetu kun bitaaraan nyaadha kun bitaaraan nyaata ati fabbaan kee rooti biyya jirtus jalaa du'anii moo haati kan koo anna ladde ija 5 gaafa hinduutu abbaan kan koo tuan deeme jiru tuan Yamanii jirtu amma firan qabdu fira tokko illee hin qabu kun wallahi hin qabu amma maatu si barbaachisa amma gaa'an wanti na barbaachisu waa hedduudha ka edden ciisu illee hin qabu dura yaala askuno yoluma biran bula julle tamari bira maal nyaata shi o yerri nyaata nu ka gaafis agabu ola gaafis nyaata gaafis argata gaafis mo yoro jolle nyaana na nyette be ka nyaadira idadida maalan godare kamitan amma mo yudi ben kun raga echar surre kan kay waddu kap yo na biran taaje titimni kuno nan tesisu titimni tar techara kuno madakana jede amma yukuno ana fatuma na mara yo kan cisu da bera amma hiya kuno himala diga himala bishan awatana aballe sayro sibila torba sibila shani boloni lam kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleessi keenya kuni dargaggeessa waggaa 22ti akka nama kamuu hojjetatee of jijjiiruuf biyyaa ba'e yatiima haadhaan qabu ture abbaan isaa erga Yaman dhaqee jalaa du'e nama haadhaaf abbaan qabne aalii hin qabne dargaggeessa umurii kanaan fuudhee ilmoo argachuu qabu rakkatee miidhamee shibootu miilla isaa keessa jira ala kanaan waan nyaatu waan dhugu bakka jiraatu hin qabu abbaan rabbi isiniif laaffise waan dandeessan akka gargaartan rabbumaaf jecha sin gaafadha obboleessi kun dargaggeessaati kanaan yeroo nama kadhatu baay'ee nama gaddisiisa wallaahi balaa kana rabbi nurra haa qabu hunduma keenya kanaafuu namoonni dandeessan waan dandeessaniin hirmaadha namoonni immoo deeggaruu hin dandeenye viidiyoo kana sheer gochuun namoonni biraa akka gargaaran taasisaa isiniin jechuun barbaada. Ani Abdii Geetaachoo Abbabeeti galatooma ulfaadha viidiyoo kana sheer godhaa nagatti.